farfachuuf lallabuun xumuramaa miti. Farfachuun gaariidha, lallabuun gaariidha. Tajaajiluu durammoo bilchaachuun barbaachisaadha. Farfachuun gaariidha, lallabuun gaariidha. Tajaajiluu durammoo bilchaachuun barbaachisaadha. Laga tokko keessa lama waraabanii muka wayiniitii jarbuun guuranii. Waaqaan beekamurraa beekamtii addunyaa wangeela hojjechuurraa sassaabuuf qabeenyaa. Asii fachi kanneen wanta muraan guddachuuf dhamaana. Laga tokko keessa lama waraabanii muka wayiniitii jarbuun guuranii. Waaqaan beekamurraa beekamtii addunyaa wangeela hojjechuurraa sassaabuuf qabeenyaa. Asii fachi kanneen wanta nu hojjannaa karaa qaxxaamuraan guddachuuf dhamaana. Fakkaata lallaba isaatii miti namayyuu jireenya isaa ta'wata. Jireenyi kiristaanaa Kiristoos fakkaata. Farfachuu isaa miti namayyuu jireenya isaa ta'wata. Kiristaanummaa jiraachuun gatii kaffalaati. Farfachuuf lallabuun golaabamaa miti. Kiristaanummaa jiraachuun gatii kaffalaati. Farfachuuf lallabuun xumuramaa miti. Farfachuun gaariidha, lallabuun gaariidha. Tajaajiluu durammoo bilchaachuun barbaachisaadha. Farfachuun gaariidha, lallabuun gaariidha. Tajaajiluu durammoo bilchaachuun barbaachisaadha.
keenya irratti maaltu ta'e mootii dubbii wangeelaa moo kan raajota hordofna wangeelli maal jedha nutoo maal hojjenna jiruun nuti jiraannu